biyya keessa arganne nan eegala. Gareen biyyaalessaa dubartoota Itoophiyaa gulaallii waancaa Afrikaa bara 2026 qophii taasisu itti fufeera. Gareen dubartoota Itoophiyaa gita isaanii Taanzaaniyaa waliin morkii qabaniif qophii eegalan cimsanii itti fufaniiru. Leenjisaanii garichaa Yoosef Gabrawaldi taphattoota 31f waamicha taasisanii shaakala erga eegalanii harri guyyaa 5ffaadha. Olmaa guyyaa arfaffaatiin taphattoota biyya keessaa 31f waamichi taasifame keessaa 21 argamu shaakala hojjetaniiru. Taphattoonni 10 garee umrii 20 gadiif taphachaa turan tibbana garichatti ni dabalu jedhamee eegama. Garichi tapha marsaa duraatiin onkololeessa 12 Daara Salaamitti yoo taphatu guyyaa 6 booda Finfinneetti taphachuun daqiiqaa 120 booda waancaa Afrikaa bara 2026 Morookoon qopheessituuf darbuusaa mirkaneeffata. Taphataan dhalootan Itoophiyaa ta'e Alaazar Daasaa kilaba Neezerlaandis Naameegganaaf mallatteesse. Alaazar walii galtee kilaba Raashiyaa Dinamo Moskoo waliin qabu erga xumureen booda kilaba hin arganne ture. Kilabni Neezerlaandis Naameeggan taphataa hiddi dhaloota isaa Itoophiyaa ta'e Alaazar waliin walii galtee waggaa tokkoo mallatteesse. Kilabichi walii galtee waggaa tokkoo dabalataan dheeressuuf mirga qabaa jedhameera. Champions League Awurooppaa, Conference League fi waancaa Awurooppaa irratti hirmaachuunis taphataan kun muuxannoo qaba. Garee biyyaalessaa Israa'eliif taphoota 71 kan taphate taphataan umrii 32 Alaazar walii galtee bilisaatiin Naameegganaaf mallatteesse. Premier League England torbee jaffaan West Ham United Everton durfamaa ture boodarra qixa ba'e. Staadiyeemii isaa haaraa Hillsboroughitti West Ham kan keessummeesse Everton goolii tokkoon goolabe. David Moyes kan leenjuu Everton goolii Michael Keane daqiiqaa 18ffaa irratti galcheen 1-0 dursaa boqonnaaf ba'e. Boqonnaa deebii haalaan tapha kan jijjiire saffisaan dhiibbaa uumee taphataa kan ture West Ham qabxii tokkoon galateera. Taphataan isaa fuulduraa kilabichaa Jarrod Bowen daqiiqaa 65ffaa irratti goolii galcheen taphichi qixa xumurame. West Ham Graham Potteriin ari'uudhaan Nuno Espirito Santo qacare gara fooyya'insaatti deebi'aa jiraachuuf daandii akka qajeelfate mul'iseera. Everton qabxii 8 sadarkaa 9ffaarra yoo ta'u West Ham qabxii 4 amma sadarkaadhuma 19ffaan itti fufeera. Leenjisaan West Ham United Nuno Espirito Santoon morkii gaarii taasifneerraa tapha irraa barannes ture jedhan. Kilabichaa gara morkattummaatti deebisuudhaaf tokkummaan deeggartoota fi kilabichaa murteessaa akka ta'es eeran Santoon. Alexander Isak jijjiirran gara Anfield dhufuun daranuu akka cimnu na taasisaa jedhe Hugo Ekitike. Liverpool sarara fuulduraa isaa daran cimsuuf Alexander Isak riikardii jijjiirraa Britain Newcastle irraa mallatteessifachuun ni beekama. Arne Slot Hugo Ekitike mallatteessifachuun sarara fuulduraatti qindoomina gaariin akka uumaniif filannoo kenneefiira. Ekitikeen Isak jijjiirran gara Anfield dhufuun ilaalchisee yaada kenneen inumaayyuu akkan cimee hojjedhu na taasisaa jedhe. Taphattoonni ciccimoon kilaba jabaa keessa jiraachuun waan gaariidha. Kilabni cimaan filannoo akkasii hin qabne waan jiruuf Isak dabalamuun nuuf humna dabalataati jedhe Ekitiken. Umurii irra jiru kanatti of jijjiiruuf taphattoota akka Isak irraa waan baradhuuf waan na fayyadu olaanaan argadhas jedhe. Umurii 23 irratti kan argamu Hugo Ekitiken taphoota 10 Liverpooliif hiriireen gooliiwwan 5 galcheera. Waancaa Champions League Awurooppaa taphoota ramaddii lammaffaadhaan Chelsea, Benfica, Liverpool, Galatasaray, Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt waliin morkiin har'a taasisan ni eegama. Jose Mourinho Benfica dursaa kilaba seenaa jabaa waliin hojjetaniin faallaa ta'ee morkatu. Abdurrahman Amin. Taphoonni ramaddii torbee lammaffaa liigichaa har'a yoo eegalu Chelsea, Benfica, Galatasaray, Liverpool, Keeraat almaatiin Real Madrid kan simatan taphoota xiyyeeffannoo argatanidha. Dabiluus Chelsea dirree isaa Stamford Bridgetti kilaba Jose Mourinho leenjisan Benfica simata. Chelsea waliin waancaa Premier League 3 kan injifatan Mourinhoon kilabicha waliin seenaa bareeda qabu. Deeggartoonni Chelsea kana dura Jose Mourinhoon Chelsea irraa ari'amuun Manchester United leenjisaa yoo waliin morkatan Juudaa yookaan gantuu jedhan
jedhanii itti qoosaa turan. Mourinhoon tapha kana dura ibsa miidiyaaleef kennan irratti yaada kennaniin seenaa Cheelsii keessatti leenjisaan Juudaa jedhamu leenjisaa seena qabeessa kilabichaa yeroo maraati jedhan. Itti fufuun Juudaan waancaa liigichaa 3 Cheelsii waliin injifateera. Leenjisaa waancaa 4 kilabicha waliin fudhate qofatu seenaa isaa fooyyessa jechuun yaada waggoota 8 dura ka'e ammallee irra deebiin yaadatanii. Salah goes again and scores! Shaampiyooniin Ingilaand Liivarpuul gara Tarkiyyaa imaluun Galatasaray waliin morkata. Shaampiyoonummaa liigichaaf tilmaama duraa kan argate Liivarpuul injifannoon itti fufaaf eeggama. Liivarpuul waltajjii Awurooppaatiin yeroo 5ffaaf Galatasaray waliin morkachuu fi taphoota kana dura taphatan 4 keessaa tokko wal injifachuun 2 qixaan xumuranii riikardii wal fakkaataa qabu. Kilaboonni lamaan erga bara 2006 waggoota 19 booda yeroo jalqabaatiif waliin morkachuu fi Galatasaray taphoota 3 as dhiyoo kilaboota Ingilaandii waliin taphateen hin mo'amne. Ta'us ga'umsaan irratti argamuun Liivarpuul irraa qormaata jabaan akka isa eeggatu tilmaamameera. Liivarpuul taphoota ramaddii Chaampiyoons Liigii Awurooppaa 14 as dhiyoo taphate keessaa 13 injifachuun kilaba kamuu caalaa fooyyee qaba. Galatasaray ammoo taphoota Chaampiyoons Liigii 18 keessaa tokko qofa injifachuun seenaa gadi aanaa kilaba qabudha. Shaampiyooniin Awurooppaa yeroo 15 Riyaal Maadrid gara Kaazaakistaan imaluun shaampiyoonii liigii biyyattii Kayiraat waliin taphata. Riyaal Maadrid kilaba kana waliin yoo taphatu seenaa isaa keessatti kan jalqabaati. Dabalataan Kayiraat seenaa dorgommii ardii Awurooppaatiin yeroo jalqabaatiif kilaboota Ispeen waliin yoo taphatu kilaba biyyattii Astaanaa bara 2015 Atileetiko Maadrid waliin taphatetti aanuun kilaba Kaazaakistaan lammaffaa kilaboota Ispeen waliin morkate ta'a. Riyaal Maadrid dorgommii ardii Awurooppaatiin kilaboota garaagaraa 111 yoo injifatu tapharraa kana yoo injifatee 112ffaa ta'aa fi Riyaal Maadrid almaatii gahee tapha kana taphachuudhaaf kiiloomeetira 6,400 ol imaluun taphattootaaf dadhabbii dabala jedhame. Tapha Chaampiyoons Liigiitiin garaagarummaa daqiiqaa 96tiin goolii kan galchu Kiiliyaan Mbaappeen tapha kanaan ga'umsi mul'isu ni eeggama. Ruma Atileetiko Maadrid Ayintiraa Firaankifatti waliin morkiin taasisan tapha eeggamu biraati. Atileetiko Maadrid dorgommicha mo'amuun yoo eegalu Ayintiraa Firaankifatti ammoo kilaba liigicha dursaa jirudha. Gareen Diigoo Simooniin leenjii Atileetikoon Laaligaadhaan Riyaal Maadrid irratti injifannoo galmeessuun miira gaariin dorgommii kanaaf qophaa'aa jira. Baayer Muunik Paafoos, Inter Miilaan Islaaviyaa Piraag, Tootinhaam Boodoo, Olompik Maarseey Ajax, Atalantaan kilab Biruuj waliin taphoota biroo har'a. Chaampiyoons Liigii Awurooppaatiin boru morkiin Baarseloonaa fi shaampiyoonii dorgommichaa PSGdhaa tapha cimaadha. Arsenaal, Olompiyaakos, Maanchiistar Siitii, Moonaakoo waliin morkiin taasisan xiyyeeffannoo argateera. Oduun kun akka itti isinii dhiyaata. Ani xumure iddoo nagaa oola. Waancaa liigii Firaansii akka kan ofii taasifatetti irra deddeebiin fudhachuun Paarisitti kan goobane PSG'n kana dura dorgommiilee Awurooppaatiin tarree jajjabootaa waliin maqaa isaa katabuuf maallaqni hin baasin hin turreem deeggartoonni garee faallaas kan ittiin isaan ceephaasisan waancaa Chaampiyoons Liigii Awurooppaa kana tureem kun hunduu amma darbeeraan PSG'n shaampiyoonii Awurooppaa ta'uun deeggartoota Baarseloonaa fuulduratti garee Haansii Filiik waliin morkata. Morkii marsaa lammaffaa waancaa Chaampiyoons Liigii Awurooppaatiin morkiin kilaboota bara darbee dorgommichaan ga'umsa olaanaadhaan mul'isan taphattoota dargaggoota akka Laamii Yaamaal, Viitiinaa addunyaan mul'ise walitti fiduun ni eegama. Leenjisaa duraanii Baarseloonaan kan durfamu PSG'n dorgommii marsaa jalqabaatiin Atalantaa 4-0dhaan mo'atee imala yoo eegalu Baarseloonaan gooliiwwan 2 Maarkas Raashfoord galchee 2-1 Niwukaasel mo'atee morkii jabaa PSG waliin beellamateera. Kilaboonni lamaan torbee kana liigii isaaniin mo'ataniiru. Baarseloonaan Riyaal Soosidaad PSG'n Ogzeer injifate. Bara darbe kilaboonni lamaan tapha 2 waliin taphataniin tokko wal injifataniin waliigalaan yeroo 15 waliin taphataniin Baarseloonaan 6 yoo injifatu PSG'n 5 mo'ate yeroo 4 qixa bahan. Luis Enriqueen taphattoota filannoo jalqabaa hedduu miidhamaan dhabeera. Osmaan Dembeelee, Joon Neves, Viitiinaa, Deezerii Du'ee, Kiivichaa Kvaratskheeliyaa fi Markiniyoos miidhamarra jiru. Gama Baarselonaatiin Gaavii, Yohaan Gaarshaa fi Raafiinyaan miidhamaan taphaan ala ta'aniiru. Taphataan sarara fuulduraa Baarselonaa Roobert Lewandowskiin PSG irratti goolii tokko qofa galchee. Inni iyyuu yeroo Baayer Muunikiif taphatu bara 2017 ture. Ergasii taphoota 5 goolii irratti hin galchineef daqiiqaa 450 darbeera. Laamiin Yaamaal haaloo badhaasa Baalaandoor Dembeeleedhaan jalaa fudhatame PSG irratti ga'umsa akkamii mul'isa kan jedhu
qabachuu ni eegama. Akka ragaa oobtan baasetti Baarseloonaan tapha kana harka 46 ni injifata jechuun raageera. Tapha biraatiin Arsenaal kilaba Giriis Olompiyaakos simataan Zaggaanarsi morkii Pirimeer Liigii Ingilaandiin daqiiqaa xumuraarratti Niwukaasel mo'ateen onnateera. Olompiyaakos ammoo liigii biyyattiin hin mo'amne. Taphoota 5 keessaa 4 mo'atee tokkoon qixa ba'e. Tapha marsaa jalqabaatiin daqiiqaa xumuraatirratti Atileetik Bilbaa'oo goolii 2-1 kan mo'ate Arsenaal qindoominni garichaa bara kana kan yeroo kamiirrayyuu cimeera. Arsenaal sarara ittisaa hanga fuulduraatti garee filannoo taphattoota danuu qabuudha. Nuuni Maaduwaakeen miidhamaan taphaan ala ta'eera. Maartin Odeegaard dheengadda jijjiiramee seenee kubbaa tokko mijjeesseera. Kilaboonni kunneen lamaan taphoota 12 waliin taphatanii yeroo 6 wal injifataniiru. Bara 2021 as taphoota 3 keessaa 2 Olompiyaakos injifatee caalmaa qaba. Manchester Cityn injifannoo Naapoolii irratti galmeesseen booda gara Firaansii imaluun Monaakoo waliin taphata. Pep Guardiolaan bara 2017 haloo Monaakoodhaan mo'ataman yaadachaa taphichaaf qophaa'uun Erling Haaland fi Jeremy Dokun qindoominni garee Pep Guardiolaatiif dabalan Gianluigi Donnarumma balbala goolii Manchester Citytiif cimina dabaleera. Newcastle United Union Saint-Gilloise waliin, Napoliin Sporting Lisbon Juventus Villarreal, Bayer Leverkusen PSV Eindhoven, Borussia Dortmund Athletic Bilbao waliin taphatu. Brilliant performance and City surely have the win. Adara Sera. Adara Sera. Adara